Waan baay'ee takka nama gaddisiisuu dhugaa waaqaa jechuudha. Mucayyoon kun afaan Amaariffaatiin kan isheen dubbattu. Akkasuma immoo barreeffama namni barreesseef illee dubbisuu hin danda'u jetteeti kan isheen dubbataa jirtu jechuudha. Egaa isheen akka jettutti biyya Saawud Arabiyaa keessatti hin argama. Maatiin ani biratti argamu si ajjeesna naan jedhanii yeroo baay'ee narratti mari'atanii ajjeesni isbaalatti ganna jedhanii. Billaadhaas qalla naan jedhanii wantoota adda addaatiin na doorsisanii jettee raawwattee afaan Amaariffaatiin dubbataa jirti jechuudha. Egaa viidiyoo baay'ee waraabetanii viidiyoon ani waraabe sanallee na jalaa dileet godhanii gaafa ani dhufeetoo laaluu hin jiru viidiyoon jechaa jirti. Egaa kun immoo mana isheen keessa jiraataa jirtudha. Ji'a 7 fixe 8ffaa keessan jira. Haalli ani keessa itti jiru baay'ee rakkisaadha. Lammii koonaaf mirmadhaa jettee iyyaa jirti jechuudha. Egaa namoonni viidiyoo ishii argitanii viidiyoon ishii bakka baay'ee irratti faca'ee jira. Namoonni dandeessanii mucayyoo kanaaf qaqqabaa fi adaraa keessanis ni jedha. Nagaan dhageenye nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtanii fayyaa qabdanii annagaa kooti galata rabbii. Egaa guyyaan irraa wantoota baay'ee qabadee dhufee tigistiin illee qabaddeetiin hin dhufe jechuudha. Akkuma beekamu gaa tigistiin yeroo baay'ee rifeensa ishee waliin kan isheen rakkattudha kan nuti arginu jechuudha. Egaa isin rifeensa ishee qofadha malee kan isheen nutti argisiisaa turte wantoota rifeensa isheetiif qopheessaa turte yookiin immoo wantoota rifeensa ishee kanaaf nyaata rifeensa ishee kanaaf laattu tasaa nutti agarsiiste hin beektu jechuudha. Egaan akkuma beekamu amma wantoota mana keessa jiru nyaata isaaf qopheessaa turte hunda isaa gadi baastee ija addunyaatti argisiisaa jirti jechuudha. Kanaaf iyyuu dhugaa tigistii teenyaa dhugaa qabda. Daawwattoota maqasii tana lafa keessee natti tolta jechuudha. Maqasittii tana osoo lafa keessee natti tolta. Hin murte maaloo ani hin murteesse. Hin murteesse dhugaadhuma. Fayyaa miti bara mucaan maraatudha dhugaa. Inna dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Mindaan ishee waanuma kanatti dhume jechuu dandeenya. Baay'ee takka na gaddisiiste dhugaa gaafa ni ilaalu jechuudha. Mindaan akka fudhadhuun kanumatti hin fixa jetteetti. Mindaan isii itti dhume osoo rifeensi illee guddate nama hin gaddisiisu jechuudha. Garuu immoo maallaqa ishee inni kun haaraadha. Already inni kun hin guddata. Kanaan hin guddata jennee abdii qabna. Moo sila mucaan kun kan amma fidatte wanti kun immoo kan duraaniiti naaf hin galle bara. Kana hunda isaa ammoo fiddee dhufte 2 3 4 5 6 maqaasaatiin 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 maqaasaati 16 lama kara sanaan kana fe'in jira 17 18 kan numte jiru kun 18 garuu immoo gatiin wanti kun ittiin bitamu haayidha jechuudha. Birrii 100 gadiin kan bitaman hin jiran warreen kana keessa hundi isaatiiyyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf maaliifiin in argina waan ta'eef intin irratti gabaa irratti 100 gadiin kan bitaman hin jiran jechuudha. Sahii warreen gurguddaan kun ifaan 50 waan akkasiiti. Akkasuma amma kan Dr. Milkii biraa bitame tokkichi isaayyuu birrii 200 yaani maal jettanii kana. Miskiina ta'e dhugaa nama rarte dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takka nama rarte jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf shamarranii rifeensa isaanii faana baay'ee rakkatanii garuu nam tokko immoo osuma uumaa isaan hin godhin osuma isaan ittiin dadhabin rifeensi isaanii kun akkasitti kan lafarra haratu kana arganii jechuudha. Garuu nuti warri Habashaan kun warri Itoophiyaan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Itoophiyaan rifeensa badaa hin qabnu. Warri qabu immoo hinuma qaba garuu akka warra kaanii miti jechuudha. Nama faranjoonni arabnis wayii mucaantonni murtii har'a muruudhumaa kaatee yaa waaqa hiyya
sodaachisaanii jirti moo muruudhumaa fisila. Na sodaachistanii shuma kana yoo ofirraa murtee geefsi kiyya mataa duwwaatti of hambista. Maal taate? Yaappa. Aran talliisi. Himuutti bar. Wayin aarsi dhugaa maallaqa isheetti fittee baramma kan hundatti fittee dhugaa qabdi. Dhugaa qabdi dhugaa nama rartee anayyuu nama rarteetti sodaachisaa jirti barsiin qama jetteeni. Wayyuu waggaa kana. Wayyuu digisti hojiidhuma keenyaa dhugaa rabbi. Innaa rifeensa badaa hin qabnu jechuudha dhugaa amma tasa darbeeti malee kan argamu Itoophiyaan badaa rifeensa hin qabu. Iddoo kanatti jarree walla hammatanii sirbaa jiran jechuudha. Lara dhugaa rabbii daallee baasuu warri barbaada dhugaa Kiristoos fakkaaja. Sama lakkoofsa kanaa hin meelubbu lakkoofsa kanatti guys taamiri na eega kuma guutaa na qaxxaa kuma na guutaa dafa namni biraa kuma guutaa nama yaa rabbi kuma guutiin immoo baadhu yaa rabbi kuma guutaa na qaxxaa daa kun dibachisa lubbu laali namitti itti waan isin naan jette kana itti agarsiisa jennaan mirtee anaan jette kana gurraacha amma dibee kan laali kunoo kana itti agarsiisa jennaani wooyi itti zennaan jette rabbi lubbu kushiroo dai lubbu lubbu sagaleen natti dhagahamani bahee kan deebi'e moo akkaman godha amma Woi, washan afurtamii torba qabadha. 62 qabadha bari mana kiyya. 26 dua saddeet kalas washan saddeettamii sagal afurtamii saddeet soddomii lama Woi kan durata sitti majoolleen kan barreesse duwwaa shan afurtamii torba jaatamii lama digdamii ja'a ijoolleen tayyi formitti dhabe dhugaa rabbii sanyii mangistii wani simbar warqiidha qabadha lakkoofsa kan hundi waasaappinan haa ijaanii amma itti nam'aati irriba naa dhoowaa hundi gasallaas ga'o lakkoofsa keessa qabadha warri faargoo durii dhukkuba kalee dhukkuba coggaarraa dhukkuba wanni hunduu itti argamu warri daallee baasuu barbaadan dhugaa rabbii dhajinyadha cala jajatinaa hayuutti dhiyaatanii ufeegaa ankana isin jee kana xalabadhaa inje malee isatti dhiyaate boru masaanuuti jennaan akkata addaa isin baas takkitti illee kottu masaanuu tonaan jee arra akkatti dhugaa rabbii arra isi baasee jennaan arra tufanii masaanuu koo jedhan dhugaa rabbii lubbu isii malee jee mee amma isii malee takkitti irratti dubbatin jee yoo keessan nauraaba anamma booddee jireenya Sige malee nama biraa waada. Ageessanii daallee baasuu heda tiijii kooyi dubbisi lakkoofsa isaa fudhuuti dubbisi daallee bisi waan biraatu hin baafta harmaa hin baafta dubbisi ani kan harmaa bitadhee tam ture warra akkasisanii ala kennanii ani amma warra kun akkas hin geessanii warra akkas ulfeessee deemu sun warri birrii isinirra yaasuun tiijii bira koottaa hundi keessanuu tiijii bira koottaa dhugaa rabbii tiijii bira bichaa ነው የምትወጡት ሌላ የለም በአማራ በኩል እንትና ጋር ነው የምትሄዱት ዘቢባ ጋር በኦሮሞ በኩል ደግሞ እኔ ጋር ነው የምትመጡት ጋይስ ቲጂ ጋር ነው የምትመጡት ስትመጡ ቲጂዬ ጋር ስትመጡ ማን ብር የበላሽ መረጃ ይኖርሻል መረጃ ቀበዱ ጊዜ ብር ይተግቱ